Abraam Ruutaa jalaa balbala saaqeetti si ta'uu baannaan bahi deemi yoo jedhuun argamee jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan isiniin jechaa egaa guyyaa kaleessaa waan mana Ruutaa fi Abraamitti uumamee argitaniitoo jirtu akka inni Ermeellaa barbaaduudhaan duuba ba'ee haa ta'uyyuu malee kaameraa sirreeffatanii erga jedhanii booddee Ermeellaan buutee goodaa yookiin immoo akka barandaa wayii taa'aa turte jechuudha. Hintsaa sanarraa gadi buuteeti maalidhaa fi akkamittiin buutee waliidhaan dabarsina ayyaana hin jenne jennaanii laggii ishii waan ta'aa jirtu Ruutaa waan ta'aa jirtu hin argine haati ani maatii biraa hin jiru qophaa kooti waan ta'eefanii simbiratti dabarsuu dhufe malee waan biraa fi miti. Ishiin garuu yaadni ishii akkas miti jettee maal dubbattee maal siin jettee jennaanii homaanaan hin jenne garuu keessi ishii gammachuu hin qabu. Akkasumas immoo yeroo na argitu balbala baatee deebitee kana jechuun immoo anaan nan jaalanne yookiin immoo nan barbaanne jette jechuudha. Eeyyee sin barbaanne maaliif jennaan ati nama Abraam barbaadu abbaa manaashii waan ta'eefidha. Asirratti sinis dogoggora guddaa qabu jechuudha. Maali yoo dogoggoran yoo jettaniitu ta'e namni guyyaa ayyaanaa unkaan haadha manaasaa dhiisaatii ollaa waameyyuu heegeetu tasgabbaayetu saatii kamiyyuu haa ta'u ammamiyyuu yoo ture walumaa heegeetu namni kan inni nyaatu akka beennutti jechuudha. Maaliifi ayyaana maatii keenya faana dabarsaa turre ollaa keenya faana dabarsaa turre waan ta'eefi kun waanuma jirudha. Dhugaa jiru kan ishiin asirratti dubbatte jechuudha. Maaliif jennaani Abraamii Ermeellaan dhufuu ishiiti moo akkasumas immoo waa'ee qoonqooti kanatti yaaddu jedhee waan dubbateef jechuudha. Dhugaan ishiin dhufaatii duwwaayyuu osoo hin taane masoobiirra teessaniitoo ishii alatti gattanii nyaachuu hin qabdanii jechuudha. Abraam immoo sa'aatii 24 ilma dhiiraa taatee akka dubartii jechuudha. Akka dubartii garaatti baattu nyaata nan beela'e nan dheebodhe maaliif jette qoy kuni kos irra hin eegamu jechuudha. Namni iyyuu sitti kolfaa jira jechuudha. Kana dura gaafa chaaniyaa seentes akkas jette Itoophiyaa gaafa galtus akkas jette kaleessas akkas jette maali jechuudha. Mucaan agabuu bulee nyaanne maaliif otoo nyaatiin bulta sinidha kana otoo nyaatiin bultu sin xeebsi garaagaraa wantoota garaagaraa nyaatanii too bultu maaliif jennaan yuutibii galata yuutibii jedha. Isa kana dhagaa'ee sana abooda deebisee ni fide jechuudha. Edda gara manaatti ishii fide booddee Ruutaa maal taate maalidha jennaaniin ati maal gochaa jirta jetteen jechuudha. Maaliin godhee ayyaana waliin dabarsina tasgabboofnee gammannee jenneetidha. Ati immoo maaliif gammachuu keenya nu dhoowwita jennaaniin wanta dubbachaa jirtu waan haasoftu sirreeffadhuuti haasa'e gaafa ishiin jettuuni Ermeellaan qabattee jechuudha. Gaafa ishiin qabatteetu nagan laggaseetteeni yoo ta'ellee anatu deema anatu ba'a malee ati mana keessaa hin baatu mana keessaa ba'uu hin qabdu jetteen jechuudha. Ani kana mana kana keessaa homaayyuu hin qabu waan hundumayyuu xumurtanii edda fixxanii jedhee teen jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi mee jechuudha. Guumuunumti kunis maalidha? Iddoo kamittuu lafa kamittuu jechuudha. Hiriyoota isaa biratti manuma Abraamitti ammi kun muluu wal ga'e mooyi amma kana maali dargaggeessa amma kana. Akkasumas immoo Ruutaan gara manaatti hin deebine kan jedhu ni jira jechuudha. Ruutaan gara manaatti kan ishiin deebi'uu diddeef immoo waan sodaatte qabdi. Tokkoffaa inni deemuudhaaf hin taa'u asii jechaa jira. Ishiinis immoo gara maatii ishiitti galuudhaaf waan jirtuufi aseenee asii ba'uu maal faayidaa naaf qaba kan jedhu yaaddeetidha jechuudha. Garuu immoo haa ta'uyyuu malee Abraam ture ganama dhaqee osoo manatti fudhatee maal rakkoo qaba ture bariidhaan koottotoo jedheeni gammannee dabarsina osoo jedheeni wanti ta'e keessa isaanii jira jechuudha. Wanti hin qulqulloofne jechuudha. Wanti hin qulqulloofne kan hin qulqulloofne immoo ishiidha jechuudha. Sababa Ermeellaatiin jechuudha. Dhugaan siniin jedhe amma nuti ani waa'ee qabsoo namaa miti kan nu barbaachisu garuu
irraa dubbachuu fi waan nutti fakkaate jechuudha jechuudha. Warreen tokko keessatti akka rabbitti gootanii namaaf kan qabsooftan jirtu jechuudha. Hin qabsaa'in nama fooniif rabbi keessa si uumeef qabsoomee jechuudha. Koomenti irratti waan tokko waan hin argaa jiruuf jechuudha. Kanaafiyyuu akkasinitti fakkaate kun okko akkana ta'uu qaba jedhaati akka namni qajeelu akka namni waa irraa baratutti dubbadhaa maleedhaayi eenyumaafiyyuu hin qabsaa'ina. Dhugaan siniin jedhe. Ani Ruutaa Abrahaam eenyummaa isaanii maalummaa isaanii miidiyaa irratti beeka malee isaan hin beeku jechuudha. Ani eenyumaaf hin qabsoomu garuu immoo dhugaa jiru dubbanna jechuudha. Abrahaam kaleessaa gaafa ishii duwwaa ta'e sanaa baay'ee akka ishii jaalatu baay'ee akka maal ishii jedhudha jechuudha. Har'a garuu ishii kana mana seensisee jechuudha. Ishiin kun gaafa ishiyyuu miti ofisaayyuu miti kan mana seensisee ishiitu mana seene jechuudha. Ishii kana dhiisee ishii garaatti baattu dhiisee ishii sana duubaa ba'uun maali ishii kana tasgabbeessee nama biraa hin ergu maaliif duuba ba'e? Abeeliin hin ergu Buruukeen hin ergu ishii kana haadha manaa isaatiin hin tasgabbeessu ishii waan baay'eetti dhagahamee jira jechuudha. Ani akka haadha manaa keetitti na ilaaltee hin beektu. Akka dubartii garaatti baatutti na ilaaltee hin beektu. Gaaf tokko na kabajjee hin beektu. Gaaf tokko na yaaddee hin beektu. Maal keessa jirti naan jettee hin beektu. Sitti dhagahamee hin beeku dadhabbiin kooyi jette jechuudha. Dhugaan siniin jedhina ta'uu hin qabu. Bakka wanta haati manaan keessirraa barbaadu tokko inni dhiiraa gochuu qaba. Dhugaan siniin jedhe gochuu qaba. Waan baay'ee barbaaddu dubartiin waan ofii keessanii akka sinirra hin geenye barbaadan namarra akka ga'uuf hin dheebotina hin barbaadina. Dhugaan siniin jedhe sa'aatii kanatti kunuunfamuudha. Unkaan garaatti baattee dhiisaati dubartiin tokko jechuudha. Akkatti iyyuu lafaa kaanee yeroo hirmuuma keessa yeroo jirru jechuudha waan hiriyaa keenyarraa barbaanne. Waan isarraa dhaggeeffannu baay'ee isaanii qabna jechuudha. Dubartiin kun immoo dirqama yoo isaan barbaadde yoo ilma dhiiraa kanaan barbaadde abbaa mucaa kootii jettee yoo barbaadde ta'ee miidhamuu qabdi jettanii yaaddu sin miidhamuu hin qabdu jechuudha. Baay'een keessan ofii ishiitii baatee ofii ishiitii dhufteetta. Waan manaa baasee qabdi waan gara manaa ishiitiitti immoo ishii deebisuus ni qabdi jechuudha. Namni waan baay'eedha jechuudha. Har'a sinuma miidiyaa irratti argine bichaa hin dandeenyadhuma barreessuu hin qabnu. Dhugaan siniin jedhe xiinxalaatii yaada. Jalqaba irratti dheengada kan isaan ishiin araarsite jechuudha. Har'ammoo mana isaanii keessa yeroo seentee akka barbaadde taatu sirriin ta'u jechuudha. Jalqaba immoo ishiin achitti argamuu qabdi turte. Gaafa bilbiltuufiyyuu gaafa dhaxxuyyuu jechuudha. Ruutaan dhufteetti jechuu qabdatoo dubartii yaaddu ta'eera ta'ee jechuudha. Ermeellaanis jechuudha. Ruutaan mana dhufutoo ruutaadhaaf hin dhiphatte ta'eera ta'e. Ruutaan akka jalqaba achitti argamtu soo barbaaddeetti hin jeeqamaa laata gaa'elli isaanii too jettee ta'e kanadha ture jechuudha. Inni dammoo jechuudha hiriyaan qabdu Ermeellaan jettanii yaaddumu sin. Saba biraan qabdu jettanii yaaddumu. Amma dhugumsanitti fakkaata naman qabu hiriyaan qabu naman biratti garraattee isa turte iddoo kam turte lafa kam turte har'ayyuu ta'ee boruyyuu ta'ee jechuudha. Abrahaam Ermeellaa faana dhimma qaba. Dhugaan siniin jedhe jaalattanis jaalachuu baattanis jechuudha dhimma qaba jechuudha. Dudduuba waan dhala kana godhaniifi ni beeku jechuudha. Osoo immoo dhugumaan ishii barbaada dhugumaan bakka jaalalli onnee sarara jiratoo ta'eera ta'e balbala jala saaqee bahin jedhuun jechuudha. Hin jedhuun amma barbaade yoo ta'eera ta'e ofii isaatiif gadi baalee malee dhugaan siniin jedhe gadi hin baasu ture ishee jechuudha. Kun garuu dogoggora isaatiidha jechuudha. Tasgabbaa'uu dhabuu isaati jechuudha. Isa biraaniyyuu akkamitti na wajjin hin jiraadha garamitti wajjin hin jiraadha. Ani fi ishiin dhuguma malapheen keenya waliif qulqullaa'ee jiraannaayi ani fixadheera. Iddoo nagaa naa kennu lafa nagaa naa kennu sanattan deebi'a iddoo sanattan boqodhaa achi naa wayya jedheetoo jira jechuudha. Maalidha dhugaan siniin jedhe warrumti ruutaadhaaf quuqama muluun isaanii jechuudha. Mee ruutaanum takka laadaan dhuftu maaliif godhan maaliif tokkoon isaanii dhaqanii hin finne Ermeellaa Abrahaamtu fide. Isa kanadha kanaafiyyuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama haarsaa namatti dhagahama jechuudha. Keessa keetiidhaaf dhiifama naaf hin goone ofirraa baatee miti. Ati yeroo hundumaa xaaxaa yeroo hundumaa waca yeroo hundumaa lola beektaa. Amma yoomitti kanatti loltu ciqiciqiin sin dadhabsiisuu jechaanii ture jechuudha. Gaa'ii dhugaa dubbachuudhaaf namatti dhagahama.
egaa immoo iyyuu namni jedhamu inni iyyuu jedhamu sun inni haarawaa dhufee balbala saaqatee duuba baheetoo jira. Deebisanii immoo ammas immoo viidiyocha immoo boru nu gallakkisu ta'uu hin beeku. Garuu walitti seerataniiru. Maaliif jennaan har'aa kaastee akka narratti bilbiltu hin barbaadu jetteen jechuudha. Ati baalageedha jetteen baate waan akkas jetteen natti fakkaate jecha waan ta'eef jetteettiin. Kanaafiyyuu namatti dhaga'ama isiniin jechuun jaaladha. Namni ji'a 9 mul'ata guyyaa gaafa tokkotti hin arrafate akkanumatti miidiyaa irraa kaameeraa irraa iyyuu jechuun ani hin danda'u dhiifama naa godha dhugaan isiniin jedha hin danda'u dhiiseen deema bakka innis haa jiraatu anis nan jiraadha malee ji'a 9 mul'u iddoon dumatti kan barbaade akka na waame akka barbaadetti na haasofsiisee akka barbaade nan godhu dhugaan isiniin jedha inafa malee waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu gadbachuudhaaf baay'ee nama dabbara. Guyyaa ayyaanaatiin ishareeree jechuudha. Akka inni jedhutti immoo callistee dhossitee dhiistee garaa ishiitti qabattee maal qaba yoo ayyaana dabarsitee maaliif dura nyaatame duruma nyaachuu maaltu fide ayyaana waggaa iddoo tokkotti taasee namni waliin taphatee bakka akkasittidha jechuudha. Meeshiin akkam ishiin qophaa nyaatti munaan galle miyaan jechuun kottu wajjin nyaanna jedhanii miti waamaniiru miti ishiin qophaa nyaatti moo akkam ture waan isaa.